Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamoo barattoota keenya. Barnoonni keenya kanarraa critical thinking, logic or critical thinking jedhamu. Logic yookaan immoo critical thinking kan jedhamu. Barnoota keenya critical thinking yookaan immoo logic jechuudha. Kan dabre keessatti osoo gara logicaatti hin seenin dura seendubbee logica jechuudha barachaa turre. Sunis ammoo filosoofii jechuudha. Damee barnoota filosoofii keessaa tokko waan ta'eef barnoota keenya kan dabre keessatti hiikkaa nature, meaning and nature of philosophy kan ilaalle hiikkaa fi gartee amala filosoofii jechuudha. Isa barachaa turre. Akkuma waadaa isinii galee gargar baane core field of philosophy kan jedhu walitti deebine jechuudha. Core field of philosophy. Philosophiin akkuma beekamu akka barnoota kaanitti akka disipiliinii biraa kan akka chemistry, physics yookaan geography irratti waan kana qorataa, waan san qorataa yookaan immoo scoopin isaa asii keessatti dhaabbata waan jennuun qabu. So philosophiin that is analyzing the world as whole jechuudha. Addunyuma yookaan immoo universuma kana qorachuudha waan ta'eef hin qabdu jenne. Har'aan tan immoo core field of philosophy ilaalla. Dameewwan barnoota philosophy irraa ramadaman. Yookaan damee barnoota philosophyidha jechuudha. Damee barnoota philosophyidha jechuudha. Dameen barnoota philosophy kun the following the core field of philosophy kan armaan gadii kun field gartee ijoo philosophy jechuudha. Damee barnoota philosophy kan damee garagaraatti qoodame jechuudha. Tokkoffaan metaphysics, lammaffaan immoo epistemology, sadaffaan axiology fi afraffaan logic jechuudha. Mata duree kana jalatti kan nuti barannu metaphysics fi epistemology fi akkasuma immoo axiology kan jedhu baranna. Kan dirra jiru ammoo logic kan jedhu hiikkaa isaatii fi maal akka inni ta'eewu boqonnaa lamarraa eegala jechuudha. Gara horii barnoota kanaatti dhufa. Logic and critical thinking gara logic isan boqonnaa lamatti seenaa jechuudha. Achirraa hiikkaa isaa eegala. Kanaafuu nuti ammoo akka core field of philosophy metaphysics, epistemology fi axiology irratti xiyyeeffanna. Kanaafuu barnoota keenya irraa keessatti kan laallu ammoo metaphysics fi epistemology of knowledge. Saniifuu hanga dhuma barnoota keenyaatti jaalalaaf kabajaan xiyyeeffannaan akkana waliin turtan jaalalaaf kabajaan isin afeera. By the way, what is metaphysics? Okay. Metaphysics in maalire? The term metaphysics is derived from the Greek word meta. Garuu metaphysics in bakki inni jalqaba irraa dhufe jecha Greek meta kajurraa. Hiikkaan isaa ammoo in English it means beyond, upon or after jechuudha. Beyond waan sanii ala jechuudha. Daangaa sanii ala yookaan ammoo achiin booda kan jedhu ta'a jechuudha. Jechi ammoo fiizikaa jedhu hiikkaan akkuma isin beektan meesaa fiiziksii jechuudha. Taasistis fiiziksii jechuudha. Literally it refers to those things after the physics. Kanaafuu wanni isin eertu literally jecharraa waggaa faana jechuudha. It refers to those things after the physics. Wantoota fiiziksii booda jechuudha. Akkasuma fiiziksii boodaati. Aristotle's writings on the first philosophy comes after his treatise on the physics.
ونقول نقدر قرتي كتابا قرتي أرسطوطل بالرئيس يا ده هلا سام درا أرسطوطل فيزيكس يرتب بالرئيس بود لفتيج وإنه so Aristotle's editor Aristotle Andronicus of Hades editor Aristotle garte Andronicus of Rohade kan jamu Rohodi kan jamu ko Rohodin biya Islandi gara Greek secho Islandi da la pawani Rohodin Andronicus ingaru editor Aristotle trace about editor he named them metaphysics esatu metaphysics ye sad magamogas. So, what is metaphysics? Metaphysics is a branch of philosophy that studies about ultimate nature of reality or existence. Metaphysics jechuunga literally jechuudha after physics jechuudha. Garuu ammoo gara function yookaan ammoo definition isaa sirriitti waan inni irratti eeggatu jedhu metaphysics in branches of philosophy that study about ultimate nature of reality or existence. Dame bernota philosophy take an inni qoratu ammoo waa'ee ultimate nature of reality jechuudha. Reality dhugaadha jechuudha. Reality sirrii kan ta'e waa'ee reality sirriitiif yookaan ammoo existence jiraachuu kan qo'atu jechuudha. It deals with the issues of reality. Wanni inni irratti eeggatu reality dha. Reality jechuunga waan qabatamaa jechuudha. Realitiin qabatamaa wanta dhugaa ta'e jechuudha. Garuu truth jecha jirraa isatti reality waan qabatamaa. It deals with the metaphysics deals with reality qabatamaa God maka Rabbi yookaan ammoo Waaqaa freedom bilisummaa soul or immortality ruhi yookaan ammoo immortality jechuun ruhi jechuudha. Ruhiin hin duutu waan ta'e soul jechuun ruhiin ammoo immortality hin duutu ruhiin hin duutu waan ta'e. Akkasuma the mind body problem akkasuma rakkoo sammuu fi qaama maali walitti hidhatan jechuudha. Rakkoo sammuu fi qaama ogaa inni fayyadama qaamaaf sammuu osoo hin ta'in dubbii isaan kana keessa jirtu isaan jidduu jechuudha. Form and substance relationship akkasuma ammoo formii fi hariiroo gartee wantoota formii wantootaatti fi hariiroo cause and effect relationship akkasuma ammoo wanta sababaa fi dhiibbaa bu'aa sababaa fi bu'aa jechuudha. Hariiroo gartee bu'aa fi sababaa jechuudha. And the other related issue ammas kanneen biraa jechuudha. Wantoota kana wajjin walitti firooma qaban kabira jechuudha. So metaphysicians seek an irreducible or absolute foundations of reality. Warri metaphysicianii tan jechuudha. Yoonni metaphysics kun wanni isaan barbaadan irreducible or absolute foundation of reality. Bu'uura yookaan gurtuu dhugaa kan reality ka qabatamaa yookaan dhugaa qabatamaa san barbaadan. That is from which absolute knowledge or truth can be induced or encouraged and deduced or reasoned. Irreducible or absolute foundation of reality. Dhugaa bu'uura jechuudha. Bu'uura dhugaa qabatamaa san kan gartee absolute knowledge or knowledge sirrii or truth yookaan ammoo dhugaan sirrii kan irraa induced yookaan ammoo encouraged or induced jechuun fudhannee inductive method logical method jedhan jechuudha. Yookaan ammoo deduced or deductive logical method jedhan reason goone irra gahuu dandeenyu jechuudha. Saniif metaphysicaanonni wanni isaan gaafiin isaan deebisuu barbaadan irreducible or absolute foundation of reality dhugaa bu'uuraa kan barbaadan. Maalirree duuba dhugaan bu'uuraa kun ka beekumsa hundi dhugaan hundirraa madditu.
Waaqa waan Rabbi. Here are some of the questions that metaphysics primarily deals with. Gaafilee yeroo hedduu metaphysics irratti xiyyeeffatu yookaan ammoo deebisu kanneen what is reality? Reality maali qabatama maan jennu kun qabatama kan du'a jechuun. What is ultimate real? Maali dhugaan guddaan sun jechuudha dhugaan dhumaa maali? What is the nature of ultimate reality? Dhugaan afaan muqabatamaan dhumaan sun nature akkam qaba? Amala akkamii qaba? Is it one thing or it is many different things? Ultimate reality sun waan tokko moo waan garagaraa hedduudha. Can reality be grasped by the sense or it is transcendent? Can reality be grasped by the sense? Reality tana qaama miraatiin grasped goonuu hin dandeenya hubachuu jechuudha qabachuu. Waan qaama miraatiin sammuun ijaan gurraan waan hubatamee qabatamu or it is transcendent ida to transcendent jechuun beyond the human experience or the human consciousness jechuudha. Transcendent jechuun waan sammuu namaati ala jechuudha beekumsa namaati ala iskooppii sammuun namaa hubattu ala jechuudha. Sanimu waan gartee realitiin tun waanuma qaama miraatiin grasped goone yookaan ammoo qabannee hubachuu dandeenyu moo yookaan or it is transcendent waan hubachuu hin dandeenyu waan dandeettii sammuun namaa hubattu alaati realitiin kun. Reality. What makes reality different from mere appearance? Reality maaltu appearance irraa isa godha. Appearance jechuun physical appearance waan dhaabbatu waan si dura agartu. Nama ni agarta, mana ni agarta, makiinaa ni agarta. Kofi appearance dha kun. Reality dhaa fi appearance kun tokko moo wal addaadha. Shakkoo jira reality wanni nuti akkasitti qabannee hubannu kun waan nuti uumne moo reality dha. Human perception. Amma reality independent from the human perception, belief or something opinion. Waan takka gartee akkatti ati hubattee fi akkatti ati amantee fi akkatti ati yaaddirraa bilisa taatee jiraattu moo yommuu akkas kan taane ta'e realitiin gartee waan namni uumu ta'a. Waan namni uumu jechuun constructivism. That it is constructed by your mind, by your perception jechuudha. Gaafa wannuma keetii waan ijaarame jechuudha. Sanimoo reality dhaa fi appearancein garagaraadha. Amma jecha reality jechuun reality waan takka akkaataatti namni hubatu akkaataatti ati amanturraa addaa jechuudha. Jechuun if dandeessee jiraattu jechuudha. Dhugaa if dandeessee jiraattu. So what is mind? Sammuun maal? And what is the relation to the body? What it is relation to the body then? Sammuun maal? Hariiroon isin qaamaa wajji qabdu maal? Is there a cause and effect relationship between reality and appearance? Reality dhaa fi appearance jidduu hariiroon ni jira. Cause yookaan ammoo sababaa fi effect ni jira. Appearance physical appearance kanuma makiinaa agarru waan fakkaattu namni agarra waan fakkaattu mukaan agarra waan fakkaattu. Appearance isaanii agarra. Tu reality tun appearance demo appearance kanarraa adda jechuudha. Mukni baala qaba ni agarta. Agaruun kun garuu appearance ni agarta akkatti inni dhaabbatu namni ija qabu ni arga appearance isaa ni arga qoon nama ija hin qabne malee. Appearance ni agarru san reality demo reality mitiidha. Waan reality wali firoomani qabaayidha. Takka reality ibsa wani taa'idha. Reality qabatamaadha wanti sun waan ijateetiif sammuu teetiin uumame osoo hin ta'in. Shakkiin ammaa waan jiru kana akkaataatti hubattuu fi qabatamni isaa wal addaa'e. And also does God exist? Ijira Rabbiin subhanallah. And if so, yoo jiraate ja can we prove godhuu hin dandeessaayi?
subhanallah min ayna tiyaage no does God exist? Rabbi ni jira? Yes, of course. And if so, can we prove it? Yo jiraate mirkaneessuu ni dandeenyaa. Yes, of course, we can prove it. Group physical appearance. Are human action free? Gochi ilma namaa walaba freedom more or predetermined by supernatural force? Wanni ilmi namaa hojjetu tuni yookaan gochi ilma namaa kun walabamu predetermined by supernatural force. Humna ol aanaa uumamaa saniini jalqaba murtaa'ee kenname moo wanni namni hojjetu aga jiru dalagu kuni waan ilmi namaa bilisaan filate moo waan gartee humni uumamaa almost supernatural force jechuun gaaricha rabbii jalqaba isaan waan isaan dalaga murteessetti kenname waan lakki ifumaan murteeffataa dhalli namaa gocha isaa waan dalagu kana. What is human being? Namni kunu maalidha? Maali namni kunu atumti nama ni maali? What is a thinking mind? Sammuu yaaduu maal sammuu yaadaa jirtu sun? A perishable body. Akkasuma immoo qaamni baduu danda'u perishable body. Qaamni gaafa yoo duute hin bada. Or combinations of both. Yookaan ammoo lamaan isaaniitu sammuu fi perishable body jechuudha. Maalidha namni sammuu yaadaa jirtu kunoo maali? Qaamni baduu danda'u kunoo maali? Or yookaan ammoo combinations of both lamaan isaanii. What is time? Yeroon tuna maali? What is the meaning of life? Hiikkaan jireenyaa jechuu maali? Gaafiin kun gaafii warra filosoofii metaphysicsii gaafachaa jirudha. Warri kun gaafii kana deebisuuf carraaquu jiran. Gaafiin kun garuu siif nansensii ta'uu mala. Fakkeenyaaf maali gaafii nagana gaafii gaafitti hin jire. Gaafuma gartee tapha. Daa'ima yookaan ammoo gaafii nama sammuu fayyaa hin qabne wayii takka fakkaata. Laakiin gaafiin kun jajjabduudha yoo keessa gatteemtee qorattee ija baata. Duubarraa olaaltee immoo gartee dala sana gadi fageenyaan intala hubattee nonsense questionii fakkaata. What is time jenne? Time is time jetta. What is life? Life is life in ta'u akkasuma. That is unquestionable. There is no question jetta. Mukon gaafii qaba. Waan nama gaafatan qaba. No akkasii miti. Bakka gaafii inni irraa haasa'ee seen dubbisaa qorattee dhugaadhaan siddufaa jechuudha. Okay, metaphysical question may be divided into four subsets or aspects. Gaafiiwwan gurguddaa kana warri metaphysicsii bakka gurguddaa afurii qoodee qorate. Yookaan ammoo metaphysiksiin damee afuritti baateeti gaafileewwan dilee kana walitti qabdee gareetti qoodee bakka afurii baaftee gaafilee san irratti kan bubbaatu ta'e. Damee afuritti qoodee jechuudha. Yookaan gaafilee bakka afurii qoodee damee qorannoo barnoota irratti murteessite jechuudha. Saniif metaphysiksiin damee barnoota afuritti yookaan ammoo damee qorannaa afuritti gaafii kanneen deebisuudha. Kan tokkoffaa cosmological aspect. Cosmology ammoo hawaadha, universeedha. Cosmology study about the origin, nature and the development of universe. Tuwwanni isin qorattu waa'ee maddaa akkasuma haalata isiitii fi gartee dagaagina universeetti hawaati as an orderly system. Akka gartee sirna qindeeffamee tokkotti jechuudha. Questions such as those populate the realm of cosmology are gaafileen as keessa populate taate yookaan as keessa guuttee jechuudha uummataatti as keessatti realmii kana keessatti jechuudha. Realmii cosmology keessatti realmii jechuudha under this jechuudha cosmology kana jalatti jechuudha.
how did the universe originated and developed akkamitti uumamtee hawaan tun warra akka theory the big bang fa waatu wal dhahee planeetota kanaa fi aduu uumee kun ammoo gaazii adda addaarraa waan jiru. Just this is a part of the answer for this question jechuudha wanni sun kan barnoota hawaasaa fi geography faa keessa baratu. How did it come? How did it come about by accident or designed? Subhanallah. To universe did it come about? Ni uumamte waan taate by accident. Tasuma taate moo tasuma uumamte moo or design amteeti? Design anu uumamte datti adamte moo or accident uumamte dha. Come about jechuun phrasal barbe happen jechuudha. To be happen. Did it happen by accident? Or universe accident man taate moo or design an taate? Does its existence have any purpose? Akkasuma ammoo gartee jiraachuun universe kana purpose qabaay kaayyoo qabaay universe kun koomame. I don't know. Allah knows the purpose. The second thing ammoo theological aspect. Theological jechuun amantii jechuudha. For theological aspect halamaffa. It is a part of religious theology that deals with conceptions of and about God. Theologiin gaafii yookaan ammoo theory gartee waa'ee conceptionii yookaan yaadatamee God Rabbiin wal qabatu waan xiinxalu jechuudha. Innis gaafii biraa qaba. Is there a God? Rabbiin ni jira? Yes, of course. Subhanallah. If so, yoo jiraate immoo there is one or more than one. Subhanallah. Yoo jiraate tokko moo tokko wali moo meeqa? What are the attributes of God? Subhanallah. Rabbiin attributii akkam qaba? Ko maaltu isa ibsaadha? Attributii isa jiraachuu isaa kana attributiin ibsitu maali? Kitaaba amantii dubbisiin. If God is both all good, Rabbiin gaarii ta'e jedhe. Yoo Rabbiin amma lamaanuu ta'e lachuu kam good gaarii yoo ta'e powerful yoo ta'e jedhe. Why does evil exist? Maaliif shaytaanni yookaan ammoo wanni hamtuun jiraatte? Yoo Rabbiin gartee ooma lamaanuu ta'e waan lamaan kam gaarii si yoo ta'e humna qabeessaas yoo ta'u ta'e eegasiifuu ebiliin tun maaliif jiraatti? Ebilii waan hamtuun badduun maaf jiraatti? Subhanallah. Egaa wanni akka shaytaanaa waan hamtuu dalagu waan daba maaf jiraatti jedhe. Eega Rabbiin gaarii ta'ee fi eega Rabbiin ammoo humna qabaataa ta'e. Subhanallah. Fedhuma isaatiin. If God exists, oo Rabbiin jiraate, what is his relation to the human being? Oo Rabbiin jiraate hariiroon inni dhala namaatti wajji qabu maali? And the real world. Kammoo addunyaa dhugaa tana wajji qabu maali? The real world of everyday life. Jireenya addunyaa dhugaa ka guyyaa kana wajji hariiroon inni qabu maali? Dhala namaatti wajji hariiroon inni qabu maali? Yoo Rabbiin jiraate jedhe. Theological aspect in Canada. The third more anthropological aspect. Anthropological aspect. One in the Karatuga, Nama. It deals with the studies of human being. Nama Karaton. And they ask questions like the following: Gavlia Karmangadi Hanafate. What is the relationship between mind and the body? Hariron. Some movie comedy do you mad? Is mind more fundamental than body? Mind in body sammuun ammoo qaamarra barbaachisaadha yookaan ammoo qaamarra isiitu bu'uura. With body depend on mind or vice versa yookaan ammoo sammuun qaamarratti hundoo itti moolamaan isaanii warratti hundaan gaafeettu. What is humanity's mortal status? What is humanity's moral status? Akkasuma ammoo
Moral status ilma namaa kan akkamitti yookaan staatusiin sadarkaan moraalii ilma namaa kan akkamitti moral jechuun kan ethicsin what is good or bad, what's right or wrong jennu jalqaba irraa ka'u moraalin hamilee miti namni gariin moral hamileedha. Moraalin sayyoo afaan turkii ta'e malee kun moral jechuun waan keessoo heetitti sirrii waan hin ta'in murteessuu jechuudha. Moral jechuun fakkeenyaaf sun keessumaa haa nama guddaa tokko yookaan ammoo nama ta'e kun nama dhukkubsatee akka malee rakkatu yoo agarte bira dabartee gara hojii teetii deemtamoo ol qabdee gargaarta. Yoo ol qabdee gargaarte taasisa raawwatte jechuun keessuma keessee murteessa akkaataa keessi kee murteessu jechuudha. Moraalin kanan godhu jettee waan kanneen godha. Fakkeenyaaf si fatanaadhaaf fatanaatti deemu nama gaggabee ciisuu agarte bira kuttamoo fatanaa teetii deemtamoo nama kana qabdee gara mana hakamaa keessatti moraalin kee yeroo san murteessa warra sirrii moral jechuun akka. And are people born good? Namni ammoo gaariidhaa ta'ee dhalate or evil ta'ee dhalate moo badaa ta'ee dhalate or moraalin ni jira yookaan ammoo evil fi good dhalachuutu moraalii jechuudha. Wanni agarsiisu namni good ta'uu fi evil ta'uu moraalii or moraalii ni jira yookaan ammoo good fi evil lachuutu ta'ee dhalanne kanarraa bilisa. To what existence are individual free? To what extent are individual free? Namni dhuunfaa kun hammam takka bilisa? Bilisummaan isaa hagam takka geesse? Hagam takka bilisummaan isaa sun daangaa tan qabne moo taqabdu moo hagam takka geesse? Extentin bilisummaa hammamii qabaadha namni? Do they have free will? Namni kun free will qabaa? Free will qaba. Free will jechuun filosoofiitti gochii ati dalaydu duniyaa irratti jechuun waan dalayduu fi akkatti jiraattuu fi kana hunda free will yoo ta'e ofii murteessita jechuun it is not fate waan jira hiree jireenya akkasii hiree kanaa mudatee hiree akkasii mudadhee jechuun free williin kanarraa bilisa ta'uu agarsiisa. Akkaatuma gartee hireen teetti si jiraachiftee waanuma hireen teessi dalaysiiftee jennaan miti hiree tana waan hiree tanarraa bilisaati free will jechuun akka ta'uu barbaadde ta'uudha. Feetiin ammoo predetermined ko hiree tiyya ganamuu manaa kan jedhaniimi amma bar namni tokko akkatti jira awoo rabbi hiruma isaatii ganama tana qoodeef yoo gaarii ta'es yoo ammoo jirullee badduu isaati laa hiruma isaatii ganama qoodeena koo hiruma isaati hiruma rabbi murteessee fi jennaan miti inni akkas feetii tana osoo hin ta'in free williin faallaa kanaati waan ganama murtaa'e osoo hin ta'in waan ofii filattee ati murteessite jechuudha wanni ati dalayduus akkitti duutuus akkaataan itti jiraattus jechuudha koo free willii dhamoo duuzee haa free willii qabani akkatti jiraatanirra akka dalaganirra moo yoo feetii taate immoo murteeffamee kennameef rabbiin jalqaba ganama. All they are thought and action determined by the environment yookaan ammoo gochi isaaniitii fi akkaataan itti yaadan kun environment naannoo jiraatan san haala naannoo jiraatanii haalli gaa environmentiin kun aadaa qabaa waa hedduu qaba. Or inheritance takka ammoo dhaalmayaan kan dhufe immoo or divine being kana feetiin nuti jennu takka ammoo rabbiin kennameefi. So akkaataan amma itti ta'u akkatti ati yaaddu akkatti ati hojjettu akkatti ati jiraattu waan gartee naannoo ati keessa jiraattu murteeffamamoo inheritance yookaan waan dhaalmaan agartee abbuu fi maalirraa dhaalaa dhufanii immoo or being divine yookaan rabbiin gana murteeffame. So do they have free will jechuun yoo free williin yoo ammoo gartee environmentii murteessi yookaan ammoo inheritance ta'e yookaan ammoo divine being ta'e free williin qaban jechuudha.
Does each person have a soul? Namni hundi ruhii ni qabaa? Numa qaba kana mata. If so, yoom ruhii qabaatan what is it? Ruhiin suni maali? Ruhiin tareef immortal jennaan waan hin duune sanqa. Ugaa namni bar namaat du'a malee isiin hin du'u. Keessaa isii ugaa kuttee du'aame isiin hin duutu bar. Keessumaa baate kalaas fakkaa if hin duutu ruhiin. Ruhiin ni qabaa jee namni hundi. Kajiru ni qaba gaa. If so, yoo qabaata what is it? Ruhiin maan sunuu maali? Taa akkamii si gaafachuu deema bar. Realitiin inni baanu sana bar. Wanta turreelii dhammoo abstract moo waanuma imagination moo maali ruhii takka taatee barbaada. Akka kaa arfaffaa kadhumaa ammoo ontological aspect. Ontological aspectiin it is the study of nature of existence. Nama jiraachuu. Existence jiraachuu agarsiisa. Jiraachuu. Rabbi inni jiraacha. Or what it means by for everything is to exist. Hayyana jiraachuun tu maal jedhama? Jiraachuun atis ni jiraata. Mukni ni jira. Dhagaan ni jira. Biyyeen ni jira. Jiraachuun tu maali? Jiraachuun matan eessaa dhufteedha? Maali jiraachuun tu niidha? Several questions are central to ontology. Gaafileen gartee jiddugala ontology tan is a basic reality found in matter or physical energy. Reality dhugaa bakka itti argamtu maatarii keessa moo physical energy keessa yookaan immoo jechuun the world we can sense addunyuma nuti sensiidhaan ijaanis agarru tana tabocha qabdu tarkaanis qabantu tana keessa jira moo reality dhugaa. Or it is found in spirit. Yookaan immoo spiritii keessa jira. Or spiritual energy keessa jira yookaan immoo spiritii or spiritual energy keessa jira jechuun waan keessa akka believii feezii ati gara keessatti gartee keessoo keetitti keessa rabbitti sidhaitee keessa rabbi yaadattee keessa rabbi yaadattee so spiritii jechuudha waan achi keessa jirti moo realitiin tan gartee addunyuma nuti ijaanis arguu dandeenyu tanaaf kana keessa jirtidha. What is reality then? Reality ma. It is composed of one element. Isin amma reality tun qabii elementi tokkooti moo matter or spirit idamo or two lamaan isaaniiti. Matter and spirit or money takka ombraa hunda. Reality tun wanni keessa qabattu elementi waan elementi qabdi moo wakkanyaaf amma wakkanyaaf example matter or spirit takka waa matter ma qabdi waa spirit qabdi moo or two وقال لما نساني to example matter and spirit idamo or money or one right to qabdi is reality orderly and lawful and self reality tun haala qindaa'aa ta'een haala seera qabeessa ta'een mataa isheetiif ni jirti or it is merely orderable takka ammoo isiin gartee waanuma orderable ta'u waan tartiibeffamu yookaan ammoo waan gartee jijjiiramu by human mind sammuu namaatiini. Ane reality tun waan gartee order ta'e lawful ta'e itself efficient jiraatumo waan mere consider orderable ta'u by the human mind sammuu namaatiin ta'u. Sammuu namaatiin ta'u jechuun constructivism da jechuudha barbaada. Amma jechi constructivism juu wanni takka akka reality gata constructivism yookaan ammoo constructive your perception constructive waliin fakkeenyaaf namoota hedduu barattoota daree 40 yookaan namni 50 dura intala takka finnee ni bareeddi moo ifa hokkattee jenne kan ifa hokkattee jiru sunuma jira kan bareeddi jiru ni jira duuba haala san keessatti amma bareedinni siisan reality damo something constructed or illusion waan sammuun uumaa jirtu egaa jira kun qabatamumma dhugaan finnee mjiyoon tun ni bareeddi jenne yaa warri ni bareeddi jiru rifa hokkattee jiru
Wamata kaucu takkas fidee nama sandura tolkabdee ni bareeddi mochuun kun ni fokkatee warri ni bareeddi yoo sira warri ni fokkatee yoo sira. And this case haala kana keessatti realitiin eessa jira? Realitiin waan sanii dhugaan bareeddi moo dhugaan fokkatte? As keessatti yoo sammuu warra gartee ni fokkata yoo realitii ta'e yookaan ammoo warra ni bareeddi yoo realitii ta'e warra tokko keessatti constructivism dhufe illusion waan sammuun isaanii hundee. Yoo warri ni bareeddi jiru realitii ta'e warri ni fokkatti yoo fokkattummaan sanii fokkattummaan san waan jiru miti waan sammuun isaanii kalaite tana waan inni barbaadu wannummaan lafarratti makiina nama biqilaa agartunu waan sammuun namaa kalaite moo realitii de jee gaafa ogaa to kana baana bar. So is it feasible and stable reality tun feasible da dhaabbataadhaaf stable da or change afaan ammoo ni jijjiiramti it is central future maalisi hedduu galeessa ni jijjiiramti moo stable taate dhaabbataadha moo afaan ammoo waan jijjiiraman. Is this reality friendly or unfriendly or neutral toward humanity? Reality tun amma nama wajjin friendly dha moo gaarii dha moo or unfriendly waan namaaf gaariiti moo waan namaaf gaariin ta'in moo takka ammoo waan gartee gaariis hin taane friendless kan taane unfriendless kan taane takka neutralii dha reality tun. Reality gaafi kana yoo gagaati ko reality ni barbaada jiru baramma super power dha ko natural super power kana ammoo gaar ka yenno jechuudha reality ne chaarwana. Okay kan agartee gaafi metaphysics dha. Metaphysics wanni inni irratti xiyyeeffatu kana jechuudha. Beyond physics physics waa'ee energy dha yookaan ammoo waa'ee force dha qoqqoottu ta'e inni immoo maali forcein sunu exist ni jirti moo hin jiru ta'uu jiraatte jiraachuu duuba maaltu jira deemee wanti hundi gaafa gaafatee reality ammoo yookaan ammoo irreducible truth yookaan knowledge yookaan reality isaan barbaadan access to God romaatichi deemaa jiru. Kanaafuu metaphysiksiin gaafileen inni deebisuudhaaf irratti xiyyeeffatu damee filosoofii ta'e damee wanti xiqqatti gaafii qoddatee afranitti kana fakkaata. Sun immoo kan cosmology, teleology dha. Akkasuma immoo anthropology fi ontology qoodee gaafii inni irratti xiyyeeffatu kana fakkaata. Qabsoo inni godhaa jiru kana kan lamaffaadha qabiyyee ganyarra epistemology of knowledge damee philosophy jala damee philosophy jala kan biraa epistemology of knowledge. Epistemology kun damee philosophy dha barnoota waan beekumsa irratti xiyyeeffatu. Etymologically jechi kun ammoo hiikaa jechaatti iyyuu ilaalle jechuudha. Etymologically jechuun hiikaa jechaarraa the word jechi epistemology etymologically yoo ilaalle hiikaa jechaarraa jechuudha. The word epistemology jechi epistemology has been derived from Greek word jechi Greek dha. That word is episteme jecha yoo fi meaning isa knowledge beekumsa jechuudha episteme. Logic gaani beektan namu biology logic jechuun study jechuudha. Episteme jechuun kan isa knowledge yookaan ammoo understanding wanta qabachuu yookaan beekumsa and logosiin ammoo study dha. Saniifuu study of knowledge jechuudha. It is study about nature, scope, meaning and the possibility of knowledge. Wanni qo'atu epistemology haala nature haala yookaan ammoo mala knowledge dha. Akkasuma immoo scope knowledge dha. Maaltu knowledge ne isa dhaabbata isa dhaabbata kan jiru fi akkasuma meaning yookaan immoo knowledge fi akkasuma immoo possibility of knowledge waan beekumsa ta'uu danda'u tokko kan xiyyeeffatu ta'a jechuudha kan qo'atu ta'a. It dealing with the issues of knowledge. Inni irratti xiyyeeffatu dhimma beekumsa opinion yaada truth dhugaa falsities kijiba reason sababa experience muuxannoo fi in the face imana kanneen irratti xiyyeeffata jechuudha.
Epistemology is also referred to as theory of knowledge. Epistemology is theory of the philosophy beekumsaati. It seeks to answer the basic question. Gaafiiwwan isin irratti xiyyeeffattus what is true? Because knowledge jechuun true jechuudha. Hinqabu hiikaa knowledge barbaade bakka feete hin jiru true jechuudha. Bakka namni beeka yan tokko dhugaa beeku. Beekumsa jechuun dhuguma bakka. Hara feete hin deemi dhugaa irra geenyaan beekumsa bakka. That is knowledge is true. So what is true? Dhugaan maali? How do we know? Akkami beekna? Thus kanaafuu epistemology holds two areas. Naannoo lamarratti xiyyeeffatti epistemology. Tokkoffaan content of thought. Qabiyyeewwan yaadaatii fi hinde lammaffaan ammoo thought isaaf yaaduma sanuu jechuudha. Akkaataatti thought akkaataatti yaadnu jechuudha. Akkaataatti sammuun itti yaadnu jechuudha. Kanaafuu contentiiwwan yaadaatii fi yaaduma taasisaatu irratti xiyyeeffata. Inni epistemology of knowledge. The study of epistemology deals with issues related to dependability of knowledge. Epistemology wanni inni irratti xiyyeeffate qo'atu. Gartee dhimmoota dependability of knowledge. Beekumsi kun irratti hundaa'uu ni dandeenya yookaan amanuu dandeenya yookaan irratti dhiisuu ni dandeenya. Beekumsa irratti hundaa'amu. Irratti hundaa'uu ni danda'ama beekumsa. And validity of source. Akkasuma madditi beekumsa kana validiidha kan sirriiti. So which we gain the information. Maddi gartee beekumsa kamti odeeffannoo beekumsa irraa arganne sun validiidha yookaan validiidha kan sirriiti madda sirriiti moo kan sirriiti miti. Saniifee beekumsummaa mataa isaatiif beekumsa beeyne jennu kana dependabilidha beekumsa kun jechuudha. Irratti hundaa'uu danda'a. So what you know, how you know what you know, how you know what you know. Waan beektu kami beektaa sana. Waan beekte kami beekte. The following are among the question also which is epistemology deals with. Kanna mangreesa gaafilee gartee epistemology of knowledge deebiftu keessaa tokko. Toon what is knowledge? Beekumsi maali? What does mean to know? Beekuu jechuun maali? What is the source of knowledge? Maddi beekumsaa maali? What is experience? Muuxannoo no maali? What is reason? Sababni no maali? What is both experience and reason? Maali jechuudha. How can we be sure that what we perceive through our sense is correct? Akkamitti dhugoomsuu dandeenya yookaan amanuu dandeenya waan mira keenyaan hubanne takka sirrii ta'uusi waan mira keenyaan beekne hubannee mirri keenya sanutti himee akka beekumsaatti fudhate san sirrii fi sirrii ta'uu dhabuusi akkamitti beeknaa jedhe. That is a good question. Sirrii akkasitti hubannee jedhamnu inni gariin. Edda akkasiisa baran akkas hin seene jechuunsa perceived wrongly bakka. Akkas hin seeneensaa maali akkas hin seenen akkan taanetti hubate koo sanaafuu beekumsa akkaataatti beekte sunu sirriidha jedhee hubachuutu jira. Waan beekte akkatti beekte sirriidha hawwanni ati beekte sunu. What makes knowledge different from belief? Beekumsa maaltu amanuu irraa adda godha? Belief irraa waa amanuu irraa maaltu beekumsa adda godha yookaan ammoo opinion yaada irraa beekumsa maaltu adda godha? Ani yaada kanaatiin qaba. I believe akkasi. My opinion is just like the yaadni kiyya akkana believing kiyya akkasi kan jiru knowledge maaliin jira kan irraa adda. What is truth? Dhugaan maali? And how can we know statement is true? Dhugaan maali? Akkasuma immoo statementiin inni kennamu tokko dhugaa ta'uusaa maaliin beekna? Can reason really help us to know phenomenal things? Dhugumattuu sababni dhugaadhaan haala haaraa tokko kan ammoo haala waan baruu barbaanne tokko fenomena haaraa tokko fenomena haaraa yookaan ammoo waan haaraa tokko sababni dhugaadhaan akka beeknu nu taasisaa reasoningiidhaan. Reasoning fenomena tokko akka beeknu nu gooti jechuudha. Maaliin without being informed by sense experience. Osoo gartee miraan qaama miraatiin informed hin taane. Beekumsi kun osoo qaama miraatiin hin argamne
osoo experience hin argamne reasoning qofarratti hundaa'uun yookaan ammoo reasoning fayyadamuun phenomenal things waan haaraa waan barbaadne tokko beekuu ni dandeenya. Osoo sensii beekumsa san gartee karaa qaama biraati yookaan experience muuxannoo osoo hin argin. Can our experience really help us to know things beyond our perception? Akkasuma ammoo sense experience muuxannoon qaama biraatiin yookaan ammoo beekumsi karaa qaama biraatiin fudhannuun really help us dhugumatti nu gargaara to know things waan san beekuu nu gargaara beyond our perception. Perception keenya bira hute jechuun perception keenya ala darbee waan san sirrii nu beeksisaa. Wantoonni egaa sense experience hin fudhannu kun tarii perception keenya ijaaree jechuu barbaada. Koo perception keenyaatiitu ijaaree waan takka deemee dhugaa faakti. Fakkeenyaaf sense of perception beekumsa fudhannoo jennu laftirra jiru tana yoo laalle battee qofa ta'uu osoo hin ta'in akka eelee ta'uu osoo hin ta'in waan garaacha jirtu fakkaata. As dhuftus garaacha waan jirtu. Gama kee kanaan ol bal'oodha. Hanga ijjis deemtu duuba achi duuba gara gad deebi'a. Akka waan qibaabaatti samiin itti gadi qadaadamte fakkaata. Perceptioniidhaati. Bakka tokko asirratti perceptioni tuubattu it is correct garaachaan jira lafarraan duraan jira jenna bakka. Lafti batteedha jenna. Battee akka eelee biddeenaatiin dhaabbanni agaruu jira. Samiin ammoo dachi qadaadamtee wal tuqanii jenna. Hayyee perception yookaan ammoo sensiidhaan beekumsi uumame kanaan arguu jira waan gabbaa'e. Wanni inni jeesi that can our sense perception kun sensiin amma argahu really help us to know things beyond waan silaa beekuu qabnu tana phenomenal silaa beekuu qabnu kan sirriitti nu beeksisa beyond our perception yala kuteeti. Fakkeenya perception an hubadde kun akkaataa perception itti malee it is not true knowledge. Akka true knowledge jetti garaacha lafaan jiru an dachiif samiin wal gadi dhaabbattu laftini battee miti. Perception dha kun. Perception jechuun akkaataa hubannaan kiyya sammuun kiyya itti fi construct godhu jiru malee that is no fact miti. Saniifuu duuba namni yoo gartee midhaan sense experience dhaan barnoota yookaan beekumsa harkanna ka jennu taate perception nu saaxiluudha. Perception bira nu dabarsa beyond our perception achi naanneessee beekumsa sirrii nu argachiisuu ni danda'a. So without assistance of our reasoning ability. Osoo reasoning hin fayyadamin osoo reasoning ability reasoning methoodiidhaan osoo hin deeggarin yookaan reasoning ability osoo hin fayyadamin sense experience kun dhugumatti perception keenya bira hutee akkaataa perception jechuun akkatti waa hubattu bira hutee beekumsa dhugaa san nuuni kenna osoo maal hin fayyadamin reasoning osoo hin fayyadamin jechuudha yookaan ammoo osoo reasoning ittiin gargaaramin jechuudha. So what is the relationship and difference between faith and reason? Imaanaa fi reasoning jidduu garaagarummaan jiru hariiroon jiru maali? Hariiroo maaltu faith imaanaa fi reasoning jidduu jira sababa jidduu jira. So difference yoo garaagarummaan isaanii maali? Epistemology seeks answer to the number of fundamental issues. Epistemology of knowledge yookaan ammoo dameen philosophy epistemology kan beekumsa knowledge irratti xiyyeeffatu dhimmoonni inni bu'uura irratti xiyyeeffatu tokkoffaa reality can even be known. Reality kun beekamuu ni danda'a hidhaa even be known. Reality kan beekamuu ni danda'a. Asirratti skepticism shakki and it is narrow sense shakkiin tun amma and it is narrow sense yoo gartee gaa narrow sense then is the position claiming that people cannot acquire reliable knowledge and that any search of truth is ineffective or vain. Skepticism shakkida doubt jechuun shakkuudha warri shakki kun maal jedhu seeti warri skepticism kana yaada waan filosoofi isaanii kana yoo haala gartee gabaabaan bifa dhiphaatii yoo haala xiqqeessina laalle
warri kun position isaan claim godhan wanni isaan jechuu jiran namni beekumsa argachuu hin danda'u. Lama beekumsa argachuu hin danda'u shakkee jira akkan argan annadaa kanaafuu een search of truth jechuun kanaafuu barbaachi dhugaa kamuu reefu gaa beekumsa jechuun dhugaa jennee saniifuu een search of knowledge ineffective bu'aan qabu nagamuuf darara malee yookaan ammoo vain hin jiru nama haala jechuudha. Saniifuu aspektii akkatti amanan namni beekumsa argachuu hin danda'u yookaan ammoo reliable knowledge argachuu hin danda'u dhala namaa namni. Saniifuu any search for truth sanaan barbaachi gartee truth godhamu yookaan knowledge godhamu ineffective bu'aan qabu yookaan ammoo vain kalas faayidaan qabu. Akka warra kanaatti dhalli namaa beekumsa argachuu hin danda'udha bakka aspektii hin danda'udha. Beekumsa barbaanna dhugaa barbaanna itti naannootiin argachuu hin dandeessu argachuu hin dandeessu nagaaf darartaa bu'aan qabu. Term closely related to skepticism. Termin biraa tokko jecha biraa tokko skepticism wajjin walitti dhufu agnosticism. Agnosticism is a profession. What agnosticism profession is a profession of ignorance in the reference to existence or non-existence of God. Agnosticism jechuun warri kun akka jechuun jiran referensi madda gartee madda yookaan referensi rabbiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa dagaddu jedhe ni jiraas referensiin barbaadini hin jiruus referensiin barbaadin yookaan ammoo akka isaanitti ni jiraan rabbii jiraanis no reference in jirus no reference that ignore the reference of existence and non-existence of God. Subhanallah. Jiraachuu fi jiraachuu dhabuu rabbii maddirraa beeytu hin jiru barbaadini hin jiru dagaddu jaa ni jiraa fi hin jirus referensi isaa dagaddu firraadisii fi hin dareen hin jiru. Anko warra kun beekuu hin dandeenyu konfees asuma jidduu jiran gaanii jiraa fi hin jiru jidduu. Lammaffaa ammoo all truth is relative. Dhugaan jiru kun hundi relative dha. Waan takka wajjin wal bira qabneeti ka jennu. Always the some truths are absolute. Yookaan ammoo dhugaan gariin absolute dha. Truthin kun relative. Irrelative to something. Waan biraatiin dhugaa wal bira qabne truth jedhamu. Always there some truth is absolute. Yookaan ammoo dhugaan gariin waan absolute dha. Kun absolute true dha. Or some truth is relative jedhamu. And if some knowledge is relative or whether some absolute knowledge is all truth subject to change. Tokopam dugan jijjiiramai yookaan subject to change jechuun wanni arra dhugaa boru sobai yookaan jijjiiramai is subject to change jijjiirama dugan. Is possible that what is true today may be false? When I wrote a couple of pages, the answer is yes. You are more what is the previous question. Gavin Durasun, Gavatamesun. Such truths are relative or relative. Or relative to Malve. Truthing Duga relative, you one never Dugat of Burusoba told and Taute, one never Dugat of Burusoba told and they say, and more Dugan in relative attitude. Relative to today, relative to tomorrow, relative to the work our will break about in Malay, Dugat abatamity, Cairo, the Garte, Dugatimity, absolutimity. And more, if however, Yogarumatomale, there is absolute, if the two or such true is eternally and universally truth. Yogarte duguman duganton garte duga serretat a universally trugutuman nyat true yo hatote respect of time of place garte iddo hiron sol kotin hero fedes iddo fedetis truth yo hatote absolute ida ya truth in yorosan
closely related to the issues of relativity and absoluteness. Amma gaayo gartee walitti qabne wal bira qabne yookaan ammoo walitti firoomsine relativity fi absoluteness truth kana wal bira qabne yookaan ammoo closely related issue so closely related to the issue of relativity and absoluteness. Gartee issue kana lamaan atadihenya walta deesine kala zaate as the questions of whether knowledge is subjective or objective kajudu fammas yokkasitti wal bira qabne kana kalaallu ta'e agartee closely related goone relativity of truth fi absoluteness of truth wal bira qabne agartee walitti firoomsine walitti siksine kalaallu ta'e whether ammo gaasatti gaafe whether knowledge kun subjective or objective. Subjective jechuun kadun faati objective nammu kaaqaa jechuudha kadhuga jechuudha. Subjective nammu waan manamni bira namarratti hundaa jechuudha. Nama gariif ejira nama gariif injiru nama gariif sirri miti nama gariif dhuga nama gariif subjective individual tunda yookaan ammoo objective jechuun if it is true, true for all person. If it is wrong, wrong for all person. If it is good, good for all person. Actually, true objective. Relativity of the and whether there is truth that independent of human experience. Yokanamo Dugan Kunjira Hagarte experience Mutanu Ilmanamara Bilisa Kajiru to Kunjira. One can have the Kanamubura Hirati, Katachula, Tansia Motomurati, Madabe Kumsati, source of knowledge. Knowledge is out of Bikum says Alpha. Madabe Kumsati will go to Medushan, Elalekan Tumurutai to the Of a source of knowledge, you can but Bikumsa empiricism. That is empiricism. Empiricism, that is. Yakaya sanity bekumse kana kam the sense of experience mutanno ka miran kana mo mutanno ka miratin you can sense and kana kan central to the most people that answers to the question related to knowledge that is obtained through the sense bekumse kan war imprism bekumse kan dando through the sense miran ka miratin so empirical knowledge appears to be built onto the every nature of human experience. So if one comes to miratin agarre, ijan agarre, again, Yohana Moharkan, Dalene Hujidan, experience Sigurajamo, Mutan Nodan, Walitik about Nen Arkama, Cosensi empiricism. Empiricism theorical zero. Become sick can argamu knowledge sense and so empirical knowledge kun kajirenya guja satto kanum ditene kesatti wana garura wan dagenyura wan dalaynura wan garte tu ni lalle ibda fasu yunu guerra arkan fulanura ko human experience jirenya kesa kasi wali gura malu fe wala kamalu fe sani be kom sakasi nar kamal and knowledge that can be gained from human experience is called empiricism sani ku be kom sigarte mutanno jirenya kesatti ilminama Madabira was already one de la gurra or markera, Akmo, Nisuntatura Barat head of it, experience then. Mutano Irenia de Murata of it, Karasan in Becum Circum, Imprisimja. So the questions are now if one accepts the fact that there is true, Tamagan Toko and Toko, Dugan Yaka Cable of Hafodote. Even truth in the universe. You can a mood woman, I do not have it here, or can I say, how can human being comprehend the truth? A committee wasn't comprehended a behood there, Barud there, Bergud there. Lugasan beho committed there to the comprehension. Hodugato adunata na kaysa jira wakana mudugan ni jiriti na mudugan na kada ni jiriti hodugan sana kamti ragawdan ta kanechun bekum sa sana kamti arkachu dandayada magafin
yoo karaan itti dhugaa sana irra ga'uu dandeenya dhugaa beeknee dhugaa irra ga'uu jechuun beekumsa jechuun naawulee jechuudha. Amma beeku wal dhugaan ni jira yoo jennee kaaman taate kana keessa waan ammoo idduma ta'e garuu immoo beeknu akkamitti dhugaa sana irra ga'uu dandeenya. How do they become human knowledge? Akkamitti dhugaan jiru sun gara beekumsa namaatti dhufuu danda'a. Kun amma gaaffii. So warri imprisimi maal jennee waan gartee muuxannoo jireenya namaarraa namni ijaan argee dhaga'ee dalagee muuxannoo jiruu keessaan human experience sensiidhaan gartee miraatiin qaamota miraatiin ijaan itti mul'achaa sammuudhaan illee xiinxalaatiin hojiidhaan illee barachaatiin balleessaa bu'aa fi miidhaa dhufuus harkaa tolchaa walii sanirraa fooyyaa gaaf tokko biddaan taphatee biddoo ganda gubee experience biddi badaadhaa biddaan hin taphatinaa jechuudha dabarsa koo experience waan barasaa argaa imprism jedhama kun akkasitti dhufe duuba amma yoo namni tokko dhugaan ni jira yoo ta'e amanu ta'e yookaan ammoo dhugummaan addunyaa haronni jira kana isin jira hajuu taate akkamitti ilmi namaa dhugaa kana comprehend godhuu danda'a hubachuu danda'a beekuu danda'a how do they become akkamitti dhugaan sun gara beekumsa namaatti dhufuu dandeenya. Warra tokkoffaa imprisimiin beekumsi miraan seensi muuxannoo jiruutiin argamaa jedhe. Hayyee warri raashinaalizimii yookaan ammoo riiziningii kun saayintifiikii yookaan ammoo riisarchii jennuun. Warri rationalism yookaan ammoo reasoning they view that reasoning or thought or logic is the central factor in knowledge is known as rationalism. Warri kuni gartee reasoningin sababeessuun tootii yaadni yookaan ammoo loojika fayyadamuun sababeessuun data walitti guuruun xiinxaluun deductive inductive jennee data information walitti guurusan xiinxallee achi boodammoo draw conclusion yookaan ammoo infer goone odeeffannoo beekumsa qorraa arginu so rationalism jedhaman warri reasoning kun scientific research waan hin beekne tokko waa'ee isaa data walitti qabne sana immoo xiinxallee haala loojikaatiin sana keessatti ammoo reasoning fi loojika fayyadamne ko central factor akka meeshaatti fayyadamu karaan sirrii karaa loojikaa karaa reasoningiitiin jechuudha odeeffannoo adda addaa gurree bifa reasoningiitiin sababa amansiisaan loojika amansiisaan bifa tootiitiin akkasuma immoo loojika fayyadamne beekumsa arkannaa yookaan ammoo beekumsa karaa isaanii argamsiisuu ni dandeenya rationalism akka warra rationalismitti namni baruu danda'a namni beekuu ni danda'a beekumsi oomishamuu ni danda'a jechuudha. The rationalism the emphasize humanity is the power of thought and the mind contribution to the knowledge. Akka warra kanaatti wanni isaan irratti xiyyeeffatan ilmi namaa humna qaba waan power qaba dandeettii tootii qaba yaaduu qaba inde so akkasuma immoo mind contribution gumaata sammuu kennitu jira sun immoo waa knowledge contribute godhuu danda'u knowledge oomishuu danda'u. So it is likely to claim that the sense alone cannot provide universal or valid judgment that are consistent with one another. Akka isaan jechuun jiranitti jarri kun warra imprisimi ka duraasan ka sense of experience qaamota miraatiin agaruudhaan dhaga'uudhaan arguudhaan qaqqabachuudhaan jechuun muuxannoo jiruu keessatti beekumsi karaa saniin dhufa warri reefo imprisimiin akkas jedhan imprisim warri jedhan empirical knowledge warri jedhan san muuxannoon dhufaadha qaamota miraatiin muuxannee ijaan agarree gurraan dhageenyee qaqqabannee taateewwan ta'u guyyaa guyyaa jireenya akkasiin dhufaa jedhe warri dura inni akka jedhe ammoo akka yaada warra rationalism yookaan ammoo reasoning kanatti wanni isaan irratti xiyyeeffatan ilmi namaa dandeettii yaaduu qaba akkasuma immoo dandeettii sammuun beekumsa gumaachuu qabdi saniifuu it is likely to claim that alone sense alone cannot provide universal akka warri duraa sun jettan
sensii qofaan waa hubannaa kajettan sensii qofaan beekumsa ergama kajettan san xiqqishoo rakkoo qabaa hin danda'amu jechuu isaati. Hanga logical reasoning hanga deeggarratti hanga odeeffannoon funaanamee xiinxalamee dataan guuramee odeeffannoon adda addaa godhamee qorannoon adda addaa godhamee inductive and deductive logical reasoning data adda addaa guure sababa isaa akkasitti osoo hin deemin mira qofaan beekumsa harkaan kaayattan sun it cannot provide universal knowledge dhiyeessitu koo universally dhiyeessituudha warra sammarmoo jira. Beekumsi mira sensii qofaan dhiyaafate validiidhaa miti. Valid judgment that are constant with one another. Valid judgment miti jechuudha. Murtee valid ta'e miti ka sirri ta'e miti ka yeroo hunda consistency with one another. Ka waliin deemu miti jechuudha. Consistency jechuudha wal simataa ta'e miti. Tokko kan biraatiin kan wal simataa ta'e miti kan sensiin harkan. Akkuma reefu lafa garaacha dhaabbannee lafa holqotaa garaacha dhaabbannee dachii irraa garaachaan jira dachiin baxxeedha. Jettee ijaaniin argu jira nakaaddaa kun dhugaa jiru zaatii se fact about there zee fayyattu ta'e sensiidha dhugaa. Sensii sanii wanni sun waaree beekumsa dhugaatu dandeenye akkuma gaafa duraa lafti baxxeedha aduu biiftuu pilaanetoota itti naanna'anii durii jechaan san koo sensii irraa kan sunu waan akkasiiti dhuguma isaati sirriidha. Rationalism is a less extreme from that claim that people have the power to know with certainty. Why rationalism una kaya namni akka isa jechuudha in a less extreme form when is claim within halan yoo xiqqaate namni dandeettii beekuu qaba jechuudha. The people have the power to know with certainty. Namni dhugumatti sirriitti sarteeniiti haala murtaa'aa ta'een ifaa ta'een dandeettii beekuu kan paawara beekuu qaban jechuudha. Various truths dhugaa garaagaraa beekuudhaaf dhugaa garaagaraa with certainty jechuun ifaan ifatti beekuu dandeettii qabanidha. Baruu danda'anii malli baran ammoo information dataa walitti qabatanii reasoning fayyadamanii logical reasoning fayyadamanii logic fayyadamanii inductive fayyadamanii xiinxalanii san booda conclusion drive godhe waan ammoo infer godhanii kun mala qorannaa saayinsii jennu waan yeroo ammaan tana addunyaa irratti malli beekumsi nu scientific research jennu waan karaa kanaan beekumsi argamaadha waan hin beekne odeeffannoon si kallattii garaagaraatiin dataa ilaallatu gurree egaa scientific researching qorannoon saayinsaa malaaf tooftaa mataasaa qaba. Harroottu hundoonni qoranneetiin dallee beekumsa fiduu danda'aadha namni beekuu danda'aadha. Beekumsummaan yoo karaa san hin deeggaramne kan miira qofaan beekan warri duraa empiricismiin jedhu sun valid judgment yookaan dhugaa sirriidhaa murteessuudhaaf rakkoo qaba. Dhugaa sirriitti valid hin ta'u shakka qaba jechuun hin danda'u jennu. They are right. Sir, that's the sense Allah cannot give the truth. Akka warri duraa yoo sun sense bichaan beekumsa fiduun dhugaa irra ga'uun hin danda'amu. It is extreme form. Rationalism claims that the human are capable of arriving at irrefutable or unquestionable knowledge independently of sensory experience. Rabrati namu in it is extreme form. Guddina nama kan sirriitti haalaan jechuudha. Waan ammoo believe isaanii warra rationalism wanni isaan claim godhan. Ilmi namaa dandeettii qaba irrefutable or unquestionable ka gaafii hin qabne jechuudha. Gaafii yookaan shakkii kan qabne beekumsa gaafii yookaan shakkii hin qabnee fi beekumsa gartee mira sensory experience miraatiin muuxannoo miraatiin beekumsa dhufe irraa bilisa kan ta'e dhalli namaa irra gayuu danda'a beekumsa akkasirra argachuu danda'a
Koo beekumsa akkasii oomishuu danda'a jechuudha karaa biraati. Kun karaa reasoning tiin jechuudha. Yookaan ammoo scientific research dhaan jechuudha. Warri rationalism yookaan reasoning jechuu jiran. That is a formal logic is to use to rationalist. Warra rationalistiitiif meeshaan itti fayyadaman kan ittiin dhugaa jiru beekumsa jiru kan hin beekne irratti hin gan loojika fayyadamaniiti. Waan ammoo loojika fayyadamneeti. Sababee san loojika reasoning ragaa dhiyeessine ragaa vaalitti dhiyeessine haa loojikaatiin kan ragaa dandeenyu jedha. Kun scientific research yookaan ammoo loojikuma fayyadamu scientific research jechuudha. Karaan sadaffaa ammoo kan beekumsa ittiin argannu intuition. Intuition is expression that has immediate feeling of certainty. Intuition beekumsa ifaa ta'e tokkotu dhufee nama dhaga'ama yeroo tokko tokko. Intuition acquires beneath the threshold of consciousness and is often experienced as the sudden flash of insight. Intuition acquires beneath the threshold of consciousness. Intuition kan ta'u yeroo gartee consciousnessin yookaan immoo bunnan beekumsi kee threshold kee fiixee kee and then often experienced wiliin dhufa. Tasa dhufa beekumsa akkasii san dhufa tasa dhufee sudden flash insight. Dhufee sammuu keessatti billiq jaa jechuudha. Sambooda mira ahaa jechuu si uumaa jechuudha. Koo tasa dhufa osuma teessee yaadduufa dhufa yeroo garii ifumaa dhufa. Intuition has been claimed under various circumstances as a source of both religious and secular knowledge. Intuition kun yeroo hundaa'u gartee haalota adda addaa keessatti kan immoo haala adda addaa keessatti akka madda beekumsaati jaameeti karaa amantiitiinis karaa warra sekulaarii yookaan immoo non religious warra ta'eenis karaa lachuuttuunu akkasitti claim ta'a yookaan akkasitti fudhatamaa jechuudha. Intuition billiq tasa jechuun billiqii tasa kan akka Albert Einstein immoo eenyu ka osoo qaama dhiqatu shaawara keessaa qaama dhiqachaa ture achumaan qullaa fiigee bara ya formula argadha jee osuma gara gaggalchuu sammuu keessatti qaama dhiqachaa jiruutu dash jee dhufes intuition billiqiin isaa dhufte abboo hangaasuun daa jennaan formulan tak jee sammuu seenee waa harkadha jeetuma achiin fi so intuition akkas beekumsi tasuma osoo teessu guyyuma keessa akkanumas dhufa laa osuma waa waliin laaltuutu biqi jee dhufa big jennaan gaafa gaa billiq jee siife flash of insightiin kun dakka tasa billiq jee sammuu isaatti dhufe osoo garagalchituu dhufe ahaa mira jedhu sittuu ahaa edda akkas wanni wara sedheera dakka tasa dhufa garuu wanni waan hoogganuu danda'anii miti. Certainly, many scientific many scientific breakthrough dhugumattuu gartee qorannaawwan saayinsii harkatanii jiran jedha. That have been initiated by intuitive hand that were confirmed by experimentation. Akka qorannaan saayinsawaadha dhugaadhaan qoratamee irra ga'amee argametti intuition kun dhugoomfamee jira jechuudha. Experimentation dan akka madda beekumsaatti jechuudha. Ka arfaffaa ammoo revelation ka samii dhufu rabbi irraa dhufu jechuudha. Ka ergamtootaan dhufu. Revelation ka ergaa rabbiitiin dhufu koo ergamtootaan dhufu. Alayhi salam Jesus Christos fa peace be upon him, Prophet Muhammad fa, Prophet Isa fa, na Prophet Musa fa. So revelation, revealing knowledge has been of prime importance in the field of religious. Beekumsi gartee revelation in dhufu kuni ka ergamee gubbaara biraa dhufu kun damee amantii keessatti beekamaadha. Akkoo barbaachisaadha.
it is presuppose a transcendent supernatural reality that breaks into the natural order. It presuppose akkaataan itti hubatamu beekumsa revelation kun akkaataan itti hubatamu it is transcendent jechuun beyond the human experience, the ability of human perception jechuun dandeettii beekumsa gartee dandeettii sammuu ilma namaatii ala ta'e jechuudha. Transcendentiin beekumsa kan ilmi namaa human experiencein beekumsa san fudhachuu hin dandeenye yookaan ammoo dandeettii beekumsa fudhachuu hin qabne jechuudha. Transcendent jechuun beyond human experience or human perception jechuudha. So it presupposes to a transcendent ida beekumsi dhufu sun ka ergamootaan dhufu sun beekumsa gartee sammuu namaa dhalli sammuun dhala namaa yookaan ammoo hubachuu hin dandeenyee fi itti gahuu hin dandeenyee fi waan garatanii dandeettii hin qabne sammuu namaatii ala jechuudha. Hubannaa dandeettii hubannaa sammuu namaatii ala ta'etu dhufaa jechuudha. Ka ergamootaan dhufu kun saa supernatural reality dha. Dhugaa gartee supernatural kan rabbi irraa dhufu jechuudha. Zaatu beek into natural order ta'e orderii xixiqqootti natural orderii xixiqqootti addaan qoodamee gaggennamu jechuudha argamu. The Christian believe that such relations are God's communication concerning the divine will. Warri kiristaanaa akka amanitti revelationiin kun communicationidha God communicationidha jechuudha. Wal qunnamtii rabbii isaa concerning the divine will jechuun murtee rabbii jechuudha. Murtee rabbiitiin kan dhufu jechuudha communication. Yes, not only Christian, we believe all that like this Muslims too. Communication rabbiiti dhugaa gaafa ergamoota ergu namni hundi nutti amanna. Warri musliimaati sitti amanna. Jesus Kiristoositti rabbiin dubbatee kana ta'a jedhanii jedhe. Gaafa Muuseetti dubbatee rabbiin akkana ta'a jedhee ergu gaafa Prophet Muhammad peace be upon him dubbatee karaa gaarii waan gaarii karaa qajeelfamaa karaa fuulduratti jireenya bara afaan jannata argatanii itti nu barsiisu. Communication Allah dhugaa nama keessaa filateeti ilmaan namaa keessaa nama filateeti communication rabbiin gaggeesse dhugaa. Believer in supernatural revelation holds that this form of knowledge has a distinct advantage of being an omniscient. Warreen amantoota beekumsi rabbi biraa booyanii amanan kunniin jedha. Beekumsi kun distinct advantage bu'aa addaa qaba jedhani. Bu'aa addaa kan being an omniscient ta'uu qaba jechuudha. An omniscientin beekumsa gartee daangaa hin qabne ko advantage beekumsa revelation kun beekumsi kun advantage inni qabu ka it being an omniscient. Omniscient jechuun unlimited knowledge jechuudha. Amma omniscient ka qabu rabbi qofa gaadidha. Allah is omniscient. He has unlimited knowledge. Rabbi omniscient qaba. So beekumsi gartuu gara revelation tin ergamoota tin dhufe kuni advantage inni qabu akka warra kiristaanaa yookaan musliimaati warra ortodoksiitu warra gartee ergamoota rabbiitti amanu kun jechuudha. Beekumsi sun advantage inni qabu beekumsa gartee omniscient madda gartee madda beekumsa daangaa hin qabne irraa dhufe jedhanii amanan. So information that is not available through other epistemological method. Beekumsi kun ammoo beekumsa gartee karaa epistemological karaa qorannoo saayinsawaatiin dhalli namaa gartee barbaadee fidee irra gahee fiduu hin dandeenye jedhanii amananii. Yes, of course. The truth revealed through the source. Dhugaan gartee karaa revelation kanaan dhufe is believed by the Christian to be absolute and uncontaminated. Dhugaan karaa kanaan dhufe akka warra kiristaanaa amanutti dhugaa gartee absoluteedha, dhugaa sirrii. Akkasuma ammoo dhugaa uncontaminated dhugaa hin faalamin jechuun dhugaa qulqulluudha. Ko beekumsa qulqulluu jechuudha. Beekumsa qulqulluu dhugaa qulqulluu beekumsa sirriiti jedhanii amananii. Not only kiristaana qofaatu akkasitti amanaa baabee we Muslims too muslimilleen akkasuma daranii muslimilleen akkasuma jennee yes
Revelation in can do wherever I can do absolute true and contaminated true. We believe all that. Yeah, man, no, or Christian Cohamit, Muslim is Christian Chala or Kanamanu or Muslim attitude. And the last one, Kaduma, authority. Bekum sakara authority tinargam. Una authority, co-authority nagam. Bekum si karan makashana fahan terkamu. Authority and naka authority. Authority yet angomiti. Authority yet on angumamiti over in the authority in Druanu, Gahuma Siasa, one Civiki, Kaset Tiberanson, or authority yet a yama licensee. Power of Fayedamuti. Powery ango Fayedamuti. Warakai yamaju. So if authority for Kenya, Jetun, once an authorized to it. Kama say Rakabisa, Tawit, all licensee say Rakabisa, government in authority Karakamina Kamotu Mansera, election in Arkata. Authority yetun, election in Arkatantum, authority you want a mango meti. When in Nerkata authority with power or the power yetun. Umnorana Haidemte, Umna Demte, Kudu, Adeju, Gosi Sudabaka, power regions and Garuma power Hana Fayede move. Umnorana Hana Faydemte, Adeje Bubate, Sera Kadalagangote, Sera Rahabele, Sera Devste, good to that. Power Hana Fayede move, a Yama, Siber batches. Serum about to the Kama Serata, serum about to got authority. The kind of authority in election in the Motoma de Morata. Filanum was in the Munifil no authority. A young nave. Waraka license again. A authority can almost take a raffle nothing for the day. Power of a yedem, Noranasan. Akka dictator or something a dictator with German, or Kagavati Pelefe, or remote Margaret Cowan Graduate dictator. Whom the Kawati now authority were dictator liberated to make with them. So, Sanifa authority to necessity become Sasaniv Namagarte become Sasan Kabu Nama become Sasanin authorized. Kama garte bekum sasan rutte authorize gabu sanjechu akanya Dr. Zahir Naik amantirti wan takasarran dage sarraim baronne ama wayamti authorize ida ne jechun authority ani me enul la Dr. Zahir ta authorize so authority nakam kana ko authority jechun مد بيكم سا authorized تاتك يجود كتابة أو بيها أو هيو أو نمن سنجروا سنرتي authorized أو كم سنهو بيكم سهرا سنركم يجود بيكم سا authorized بيكم سا نمن سنتي مجروهم كرانا مزين تبرشوا جرتهم كون authority كان وانا نسيت سويرتي سي authority سنهو كام authorized ترى برشوا يجود authority in nowadays that is accepted as a true because of it comes from some expert. Authority yetun bekumsan arkat dekana wani kun duga that is true that is knowledge. Enurar katto sinjan auto baka nama behurain ko expert yetu. Experti wan sam behurain argade. Isan timid. Yohana mo kitaba sanir rain dubse. Kitaba authorized to so amni sun authorized to ko yetu. Eyema yetun Kama once an arcaturotti authorized licensing of it. Licensing becomes any authority. So now they are accepted as a true because it comes from expertise or has been sanctified over time as tradition. Yohana mo sanctified katay yetun adim sayru hisa bernotero iran argami. Kantay jechuudha. Barnoonni gartee carraaqii beekumsa barbaadeeroo dheeraa irratti fixuun
argame fi kan akka gartee traditionitti waan abbootii irraa dhaaletti nama biraa irraa dhaaltu beektota irraa dhaaltu hayyuu waan san beeku irraa dhaaltu authority kunaan barnoo daree keessa barsiifamuu fi kanneen beektota adda addaa irraa argattu san jechuudha. In the classroom, fakkeenyaaf daree keessa barannu, the most common source of information that's some authority dha. Authority dha barnoonni daree keessa barannu. Barnoonni dileen kun barnoomsa kana eessaa fiddee osoo hin jedhan ofii lafaateen finne nama beekuun natti himedha. Yookaan ammoo kitaaba irraa hin arga yookaan nama beekuun barsiisan kun authority. Qaama authorize ta'e tokko irraa fudhattee jechuudha beekumsaan qaama beekumsaan irratti hiramaa. Fakkeenyaaf sacha text book fa'aa barsiisaa teacher fa'aa or reference work fa'aa waan akkana kanarraa fudhattu authority dha. Kanaafuu authority kitaaba keessaa dubbisuun beekaa yookaan ammoo nama beekumsa waan sanii irratti professional PhD yookaan degree qabu certificate qabu beekaadha nama jaamii authorize ta'e sanirraa kan argannu jechuudha. Yoo kitaaba ta'es kitaaba gartee barreeffamee authorize ta'e adda beekumsaati yaamitti amanamee yookaan authorize ta'e sanirraa kan dubbisnee arganna jechuudha. Kan barsiisaa irraa kan barannu barsiisaan authorize ta'e jedha. Waan sanni beekarratti authorize ta'e jira beekumsa qaba baratee jira certificate argatee jira waan ta'eef authorize ta'e jira barsiisaan so warra san jechuudha. Koo authority jechuun beekumsa qaama authorize ta'e sheekii haa ta'u barsiisaa haa ta'u kitaaba haa ta'u reference haa ta'u qaamatuma gartee authorize ta'e garuu waan san irratti koo authorize jechuun namni san irratti namni sun beekumsa san qabaachuu qaba. Authority qabaachuu qaba namni koo authority ta'u. Fakkeenyaaf haala siyaasaa gaanfa Afrikaatiin waan isin itti fakkaattu beekaa yookaan ammoo baruu barbaadee deemee qotee bulaa takka irraa waan qabdu tokko biree waan dhaqee achirratti haala siyaasaa gaanfa Afrikaa qaba. Not authorize namni sun eenyu gaafachuun qaba nama siyaasaatiin taluun authorize ta'e akka Jawaar Mohaammed sanfaa jechuudha. Qaama authority qabu yookaan ammoo beeksisa siyaasaa ta'uu siyaasaa gaafachuu qabu. Authorize jechuun qaama waan san irratti beekamtii qabu beekumsa qabu authorize ta'e jirurraa beekumsa argame jechuudha. Gabaabumatti sun kitaaba barsiisaas reference adda ta'uu danda'a. Walumaa galatti barumsa keenya kanarra kana fakkaata. Yeroo itti aanu immoo axiology kan jedhu baranna. Ka afuraffaadha immoo logic ka jiru boqonnaa lamatti eegalla hin barannu. Yeroo itti aanu immoo axiology dhaa fi importance of learning philosophy kan jiruun boqonnaa kana xumurra. Kanarraatiif asuma irratti dhaabbanna. Wanni isin hin galin wanni sirreeffamuu qabu yoo jiraate hanqinni fooyya'uu qabu yoo jiraate komentii jala kaayaa. Namoonni haaraa taatan ammoo like godha. Namoota haaraa taatan qofaa miti namoonni duraan jirtanis yoo isinitti tole like godha komentii godha waan sirreeffamuu qabu yaada waan fooyya'uu qabu yaada isa kaayaa. Warreen barattoonni keessatti Oromoo jechuudha. Namoonni haaraa taatan subscribe gochuun namoota biraa immoo kan fayyada jettanii yaaddaniif share godha isinin jecha barnoota keenya kanarraati asuma irratti dhaabbanna. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma hedduu qonneerra isin galateeffadha. Baay'ee galatooma sun isinis akkuma fayyadutti ta'e faayidaan keessanis faayidaa kootii walumaan faayidaadha. Kanaaf barumsa keenya qo'annaan keenya kanarraa asuma irratti dhaabbanna. Yeroo itti aanu immoo axiology dhaa fi the importance of learning philosophy kan jiru laallee gara koorii barnoota loojikiitti boqonnaa lamatti kan dabarru ta'a. Waan hordoftaniif galatooma nagatti horaa bulaa. Like, share fi subscribe gochuun komentii gochuun dagatina. Galatooma baay'ee galatooma. Nageenya Waaqayyoo isin irratti haa jiraatu. Rabbi nagaa isin irratti haa ta'u nagatti horaa bulaa. Rabbi barnoota illee isin haa laaffisu. Isiniif haa salphisu nagatti.